keessas biyya alaas warroonni jirtan hundi keessanuyyuu maqaa gooftaa keenyaa uumaa keenyaa Iyyasuus Kiristoositiin akkam bultanii akkam ooltanii akkam nagaa jirtu amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nun balleessin yeroo kanaan kan nu ga'eef Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyoon keenya kaa eeyyamee guyyaa har'aa kanas immoo wajjin sagalee isaa akka barannuuf waa'ee isaa akka beeknuuf beekne immoo dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuudhaaf yeroo kanaan nu ga'ee jiraatii ammas irra deebinee maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo waamnee maqaan haadha isaa maqaan ergamootaa maqaa wareegamtootaa maqaan duuka bu'ootaa hundumaayyuu Waaqayyoon akkaataa isaan itti filatetti galanni keenya isaan bira haa ga'u. Egaa kaa maatii Waaqayyoo akkuma hundi keenyayyuu beeknu yeroo darbee sirna uumamaa yookiin seera uumamaa jiru wajjin ilaallee turre. Namni tokko waa'ee uumamaa ilaaluun duraa uumaan sun eenyudha? Eenyutu addunyaa tana uumee? Eenyutu jiraachisaa? Eenyutu bulchaa jira? Boruus immoo eenyutu dabarsaa? Inni jedhu sun hubachuun beekuun hunda keenyarraa eegama waan ta'eef isa sana wajjin ilaallee jirra. Har'a immoo mata dureen keenya kaayoo sirna uumamaa jedhu ta'a jechuudha. Kaayoo sirna uumamaa eenyu baqqaluu sagalee kee cufadhume. Kaayoo sirna uumamaa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyoon addunyaa kana maaliif akka uume, kaayoo maaliitiif akka uume isa sana guyyaa itti wajjin ilaalludha maatii Waaqayyoo. Waaqayyoon uumamtoota isaa yoo uumu kaayoo malee miti. Wantoonni uumamu hundi isaatuyyuu Waaqayyoo biratti kaayoo qabu. Waaqayyoo miti nuuyyuu warroonni Waaqayyoodhaan uumamne waan tokko hojjechuudhaaf kaayoo qabna. Maalidha kaayoon keenya? Mul'anni keenya maalidha? Waan san maaliif hojjenna waan jedhu nuuyyuu beekna jechuudha uumamtoonni. Uumaan immoo beekumsi isaaf daangaa kan hin qabne addunyaa kana gaafa uumu kaayoo mataasaa qaba jechuudha. Kaayoon kun garuu Waaqayyoodhaaf hanqinna isaa hir'ina isaa akka guutuuf osoo hin taane uumamtoonni kabajaa isaa uumamtoonni isa akka kabajaniif isa kabajanii immoo maal gochuu akka ta'e illee immoo booda irratti immoo wajjin ilaalla jechuudha. Garuu uumamni kun hundi isaatuyyuu kan uumame hanqinna Waaqayyoo guutuudhaaf akka hin taane ni amannaa jechuudha. Kanaafidha kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Uumamtoota hundaa uumuun koon duratti koo ana waliin ture jedha. Kitaaba Qelemenxoos irratti maal jedha? Kitaaba manni amantaa Ortodoksii fudhattu irratti uumamtoota hunda uumuu koon duratti galanni koo ana waliin ture. Maal jechuudha? Osoo addunyaan tun hin uumaminuu Waaqayyoon amalummaa isaatiin galateeffamaadha jechuudha. Amalummaa isaatiin. Ammallee immoo beektonni abboonni maal jedhanii dubbatanii ergamoota galataaf uumuu isaan duratti jedha. Galanni Abbaa, galanni Ilmaa, galanni Hafuura Qulqulluu kan adda hin citne yookiin kan adda hin baanedha jedha. Abbaadhaafis galan, Ilmaafis galan, Hafuura Qulqulluudhaaf illee galanni osoo addunyaan tun hin uumamin galanni akka jiru akka galateeffatamu amalummaa isaatiin akka ta'e kitaabni ni himaa jechuudha. Abboonni illee kana hin dubbatu. Galanni isaas kunis qaama biraa yookiin uumamtoota irraa kan argame osoo hin taane jedhu laala abboonni keenya. Amala isaan galateeffatamaa ture. Ammas galateeffachaa jira. Hamma bara baraattis ni galateeffatamaa
jedhu abboonni keenya. Dhugaadha. Waaqayyoon bara baraadhaaf ni galateeffatama. Duras galateeffatamaa ture, ammas immoo hin galateeffatama. Fuulduratti illee immoo itti fufa jechuudha. Kanarratti kaa Yohaannis afaan warqee lakkoofsa kitaaba isaa 18 irratti maal jedha? Kabajni isaa isarraa kan argamedha jedha. Galanni isaas isarraa kan argamedha. Kennaa isaa guutuu fi gonkaadha jedha. Lala. Kennaan isaa, galataas, faarfannaan isaa isarrumaa kan argame jechuudha jiru amaluma isaatiin. Waaqayyoon kan galateeffatamedha. Kennaan isaa guutuu kan ta'ee fi gonka yookiin fussum isa jennu san jechuudha. Galanni isaaf Waaqayyoodhaaf. Isa kanallee immoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti maal jedhee dubbata? Ammas jedhe, ati yaa Abbaa, addunyaan uumamuun dura eegalee gooftummaa koo isan si biraa qabuun na kabaji. Argitanii? Jalqabarraa jalqabe Abbaanis Ilmis Hafuurri Qulqulloonis osoo addunyaan tun hin uumamin akka galateeffatamaa akka ture gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ifa baasee dubbateera jechuudha. Egaa kaa Waaqayyo maaliidhaaf uumamtoota uumeree gaafii jedhu immoo kaasuu qabna. Erga Waaqayyoon amalummaa isaatiin hin galateeffatama ta'e, amalummaa isaatiin immoo hin faarfatama ta'e, Waaqayyoon addunyaa kana sababa maaliitiif uume? Wanti jedhu immoo deebii argachuu qaba jechuudha. Isaan keessaa Waaqayyoon kaayoo yookiin sababoota Waaqayyoon uumamtoota uumeef inni jalqaba maqaa isaa galateeffatanii mootummaa isaa fi kabajaa isaa akka dhaalaniidhaaf jedha. Laala. Maal akka ta'aniif maqaa isaa galateeffatanii mootummaa isaa fi kabajaa isaa akka dhaalaniif. Isaan kana keessaa uumamtoota jiran keessaa namaa fi ergamoonni kabajaa kanaaf uumamanii jechuudha. Isa galateeffatu, isa faarfatu, isaaf jilbiffatu, isaaf bitamu, waan kana raawwatamaniif immoo Waaqayyo irraa gatii argatu jechuudha. Har'a nuti abdii keenya eessadha? Gannatiidha. Gannat keessa boqanneet immoo gaafa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos immoo gaafa murteedhaaf gaafa dhufu mootummaa bara baraa ishee san seenuudhaaf jechuudha. Kanaaf miti gooftaan keenya isin lapheen keessan irraafamin, mana anattis amana, abbaa koottis amana, mana abbaa koo keessa iddoo bal'aatu jira, ani booda dhufeetanii isin fudhadhaa anuun jedhe gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos. Eessatti nu fudhata? Mootummaa bara baraa san. Ishee nuti firii 30, nuti firii 60, firii 100 buufnee keessa jiraannu jechuudha. Keessatti immoo ergamoota qulqulluu jennee isa galateeffannu. Qulqulluu Abbaa, qulqulluu Ilmaa, qulqulluu Hafuura Qulqulluu jennee isa galateeffannu jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 6 irratti akkuma dubbate jechuudha. Akkasitti isa galateeffachuudhaaf jechuudha nuti kan uumamne. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa Efesoon boqonnaa 2 irratti maal jedha? Lakkoofsa 6 irraa kaaftanii hanga 8 yoo dubbiftanii kennaan isaa amantiidhaan isin fayyisee jiraati. Kennaan isaa amantiidhaan isin fayyisee jiraati. Kunis kennaa Waaqayyoof malee isinirraa miti. Dhugaadha. Mootummaa Waaqayyoo kan naallu, kan cubburraallee qulqulloofnu wajjii keenyaan osoo hin taane kennaa isaatiinidha jechuudha. Kennaa isaatiinidha. Keessattuu nuti waa'een kiristaanotaa dubbii fayyinaa keessatti akka barattanitti fayyinni maal jenna nuti? Fayyinee jirra, fayyaa jirra, fayyuuf jirra jennee dubbanna bakka sadiitti qoonne. Inni fayyee jira, ani bilisaadha isa jennu kamidha? Cubbuu Addaamitiif anis ta'e isinis namni ilma Waaqayyootti amane akka ittiin gaafatamne kitaabni qulqulluun hin dubbata waan ta'eef fayyinee jirraa jenna. Fayyaa jirra jechuun immoo maal jechuudha? Har'a biyya lafaa kanarratti yeroo deddeebinutti cubbuu raawwachuu dandeenya.
wantoonni nuti guyyaa guyyaadhaan raawwannu waaqayyo wajjin nu jiraachisuu danda'a. Waaqayyoodhaan immoo adda nu baasuu danda'a. Wantoota baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha biyya lafaa kanarratti jechuudha. Kanaafiyyuu ani fayyaatan jira, ani gaabbii galaatan jira, ani gara waaqayyootti dhiyaachatan jira, ani mana qulqullummaa isaa isnan deematan jira. Kennaa hiyyeessa warra beela'aniif waa kennaatan jira. Amma garuu afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Hojii kootinii miti waan ta'eefi, hojii isaatiin waan ta'eefi fayyaatan jira jenna. Booda immoo hin fayyine kan jennu abdiidha kun. Ijoollee isaa erga ta'anitti immoo nuti maal isaati? Dhaaltuu mootummaa isaati. Abdii qabna fuulduratti. Kennaa isaa kanaan maal ta'anidha? Fayyitanii jirtu kan jedheef isa kanaaf jechuudha. Qulqullichi Phaawulos Efesoon 2:8 irratti fayyitanii jirtu. Inni nuun jedhe maalidhaaf ree? Cubburraa wantoota adda addaatirraa kan fayyinu maal isaatiin? Kennaa waaqayyootiin fayyina jechuudha. Har'a nuti soomuun keenya, har'a nuti sagaduun keenya, mana kiristaanaa deemuun keenya gatii cubbuu keenya nuu kafala jechuu miti kiristaanota. Gatiin cubbuu keenya ammaa guddaadha. Baafnee hin dandeenyu. Garuu sababa barbaada waaqayyoon nu fayyisuudhaaf waan ta'eef argitanii miti? Waaqayyoon waan hundaafuyyuu maal barbaada waaqayyoon? Sababa barbaada. Ilaa ishee waggaa 12 dhiigni ishee roobaa ture sana mee odoo ishee manaan bahin ishee fayyisuu hin danda'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin beeka akka isheen dhukkubsatte, dhiigni ishee akka dhangala'aa akka manaa bahuu sodaatte hin beeka. Garuu sababni maalidha? Uffata isaa akka tuqxudha jechuudha. Uffata isaa yeroo isheen tuqxu humni tokko na keessaa bahee jira, eenyutu na tuqe jedhe. Yeroo kana isheedhaan maal jedhee? Amantiin kee si fayyisee jira. Amantiin kee si fayyiseera jechuun maal jechuudha? Ilaalchi ati narratti qabdu jechuudha jechuudha. Ilaalchi ati waaqayyoo irratti qabdu, na fayyisa jettee qabdu abdii jechuudha. Ilaala kiristaanota. Har'a nuti gaafa wal faarsinu abdiidha wal faarsinaa miti. Abdii qabna, mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf abdii qabna jechuudha. Kanaaf kennaadhaan maqaasaa faarfannee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuudhaaf waaqayyoon maal godhe? Nu uume jechuudha. Inni lammaffaan immoo jiraachuu isaa ibsuuf kaayoon jechuudha. Inni jalqabaa mootummaa isaa akka dhaaluudhaaf, inni lammaffaan immoo jiraachuu isaa ibsuudhaaf. Ibroota 11:13 irratti immoo akkana jedha maatii waaqayyoo, addunyaawwan jecha waaqayyoo akka qophaa'an jedha. Addunyaawwan jecha waaqayyoo akka qophaa'an. Kanaafis wantoonni mul'atan waan hin mul'aturraa akka hin taane amantiidhaan ni hubannaa jedha. Irratti ni deebi'aa. Addunyaawwan jecha waaqayyoon akka qophaa'an jechuudha, akka uumaman. Kanaafis wantoonni mul'atan waan mul'atu irraa akka hin taane amantiidhaan ni hubannaa jechuudhaan waan arginu hundaaf uuman yookiin waaqni jiraachuu isaa nuuf ibsa jechuudha. Ammallee immoo Roobee 1:20 irratti maatii waaqayyoo akkana nuun jedha. Maal jedha isinitti fakkaate? Amalli hin mul'anne. Amalli maal hin taane? Amalli hin mul'anne. Innis humna bara baraa akka isaaf dabales waaqayyoon waaqummaan isaa uumama addunyaatirraa jalqabee kan hojjetaman irraa eegalee ifa ta'ee mul'ateeraati jedha. Mul'ateeraati. Hojii duukaa bootaa 14:17 irratti immoo sagalee waaqayyoo akkana jedha. Laala maatii waaqayyoo. Samiirraa roobaa jedha. Waqtiileen firiin itti ta'anis yoo nuuf laatu, lapheen keenyas soorataa fi gammachuun yoo guutu mataa isaa ragaa malee hin dhiisnedha. Maal jechuudha? Isaaf kan kana raawwatu, rooba kan roobsisu, aduu kan baasu, qilleensa wanta hundayyuu kan to'atu, kanaaf ragaa warroonni bahaniif immoo addunyaa kanarratti uumamanii jiru jechuudha. Nuti har'a ragaa baatuu isaatti duuka buutuu gaafa jennu maal jechuudha? Warroota waaqayyoodhaa fi ragaa baanidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaaf galanni haa ta'uuti akkana jedhee dubbate miti maatii waaqayyoo.
namoonni biyya lafaa kanarratti ragaanaa ba'an anis boru abbaa koo fuulduratti ragaan bahaaf jedhe. Warroonni addunyaa kanarratti immoo naganani anis boru abbaa koo fuulduratti nan ganaa jedhe. Ilaalaa yaa maatii Waaqayyoo, tokkoon keenya har'a yoo waa dubbannu waa'ee Waaqayyoo gaafa ragaa baanu Waaqayyoo irraa gatii argachaa akka jiru beekuu qabna. Har'a nuti kiristaana taane morma keenya irratti fannoo hidhachuun keenya gaafa mana kiristaanaa deddeebinu gaafa waa'ee Waaqayyoo moota isaa dubbannu Waaqayyoo irraa gatii argachaa jiraachuu keenya amanuu qabna jechuudha. Kanaafidha ragaa ba'uun dirqama kan ta'e jechuudha. Duuka bu'oonni Waaqayyoo hanga handaara biyya lafaatti deemanii duuka buutusaa kan ta'anii hanga du'aatitti osoo hin sodaatin warroota hin amanne fuuldura dhaabbatanii warroota meeshaa gurguddaa qabanii fuuldura dhaabbatanii osoo hin sodaatin kanaaf ragaa ba'uun dirqama keenya ta'a jechuudha kiristaanota. Isaaf ragaa baana, Waaqayyoodhaaf ragaa baana, uumaa keenyaaf ragaa baana. Jiraachuu isaa ibsuudhaaf Waaqayyoon addunyaa kana uumee jiraachuudha maatii Waaqayyoo. Inni sadaffaan immoo kaayoon Waaqayyoon addunyaa kana uumeef ilmaan namaaf nyaata lubbuu, nyaata jireenyaa akka ta'aniidhaaf. Wantoota addunyaa kana yoo xiinxalle wantoonni baay'een walirratti hirkatanii jiru. Inni tokko isa biraatiidhaaf uumamanii jechuudha. Beelladoota manaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Namaaf uumamani. Biqiloota adda addaa fudhachuu dandeenya. Horiidhaafis namaafis kan uumaman jiru. Addatti garuu Waaqayyoon immoo ilmaan namaaf nyaata lubbuu, nyaata jireenya akka ta'aniidhaaf kan jennu immoo mana amantaa keenya keessa raawwatan keessaa inni tokko iccitii qurbaanati. Kana jechuun iccitii foonii fi dhiiga gooftaa jechuudha. Wantoonni kuni wantuma biyya lafaa jiranirraa qophaa'ani. Wantoota biyya lafaa jiranirraa. Isaan kun immoo amantiidhaan sirna galatoo irratti gara malakootiitti jijjiirama jennee amantiidhaan fudhannee Kiristoos wajjin akka jiraannuuf qaama isaa akka taanuudhaaf uumamanii jiru. Ixaana yoo fudhan ixaanni wareega galchuudhaaf, aarsaa dhiyeessuudhaaf nu gargaaruu jechuudha. Wantoonni baay'een wantoonni Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessinu baay'ee isaatu jira. Kanaaf Waaqayyoon uumee jira. Arfaffaan immoo barnoota akka ta'aniidhaaf, akka irraa barannuudhaaf, biqiloota laalleeyyuu waan baay'ee baran. Beelladoota laallee waan baay'ee baran. Addunyaa tana ol laallee waan baay'ee baran. Wantoota baay'ee addunyaan kunuyyuu wantoota baay'ee nu barsiisu. Isa kanaaf Waaqayyoon uumeera jechuudha. Isa kanallee immoo maal jedha Faarsaa boqonnaa 18 yookiin 19 isa jalqabaati irratti lakkoofsa jalqabaati irratti akkana jedha. Samiiwwan kabajaa Waaqayyoo ni dubbatu, bantiiwwan samiis hojii harka isaa ni dubbatu jedha. Dhugaadha. Ni dubbatu. Ragaa ba'u. Argitanii miti waa'ee Waaqayyoo ragaa ba'u. Biqiloonni waa'ee Waaqayyoo ragaa baati. Beelladoonni waa'ee Waaqayyoo ragaa ba'u. Urjiiwwan, aduun keessattuu maatii Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni fannoo irratti fannifamu aduun ragaan baane, aduun ifa kennuu diddee harcaate, urjiin ifa kennuu didde. Waa'ee Waaqayyoo ragaa baate jechuudha. Har'a nuti biyya lafaa kanarrallee immoo yoo jiraannu wantoota baay'eerraa aduun akka lixxu, aduun lixxe sun immoo akka baatu maaltu to'ata? Humna kamtu to'ata? Biqiloonni immoo bishaan fudhatanii, bishaan san ol fudhatanii, nyaata qopheeffatanii wantoota kana marayyuu wanti raawwachiisu maalidha? Humna maalitiin? Kana maal baranna? Waaqayyoon jiraachuusaa.
Waaqayyoon addunyaa kana uume, addunyaa kana jiraachisu, addunyaa kana nyaachisu, wanti hundumtuu kan isaan ta'e akka jiru barnootaa fi nu gargaaraa jechuudha. Yeroo baay'ee akka iccitii Sillaasiitti fakkeenyaa fi aduu akka fakkeenyatti fudhannee faa akka namni hubatuuf waa'ee Sillaasee akka beekuudhaaf yookiin Sillaasee bakka bu'a jechuu miti. Garuu akka hubannuuf akka beeknuudhaaf aduun uumama isheetirraa maal qabdi jenna? Geengoo qabdi jenna. Geengoo aduun geengoo kanarraa immoo maaltu jira? Ifatu jira. Ifti kun immoo eessatti dhufa? Gara biyya lafaatti dhufa. Qaama keenyarra gaafa qubatu ifti kun maal kenna? Ho'a kenna. Ilaalaa nuti Sillaasee maal jenna? Tokkos sadiis jenna. Waaqayyoon tokkodha. Waaqni tokko ta'e kun immoo qaama sadi qamaa jenna. Akkuma aduu tana jechuudha. Geengoon hin jira, iftiin jira, ho'ni jira. Isa kanaan barsiifna jechuudha. Kanaaf uumamtoonni addunyaa kanarra jiranuyyuu waa'ee isaa akka beeknuuf akka hubannuuf nu gargaaru jechuudha. Kanaaf wantoota arfan kanaaf Waaqayyoon addunyaa kana akka uume ni hubannaa jechuudha. Mata dureen inni lammaffaan immoo argama sirna uumamaa. Argama sirna uumamaa jechuun maal jechuudha? Addunyaan tun haala meeqaan uumamte? Akkamitti uumamte? Isa jedhu san immoo beekuu qabna jechuudha. Akkuma amma arginu kanattidha addunyaan kun akkamitti uumamte. Kanammoo seera uumamaa boqonnaa tokkorraa kaafnee gaafa dubbifnu wantoota kaniin ifa nuu godhaa deema waan ta'eef dursinee addunyaan tun akkamitti uumamte isa jedhu san ilaaluu qabna jechuudha. Addunyaan tun akka manni amantaa keenya nu barsiiftutti haala lamaan yookiin iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Addunyaa tana jechuudha iddoo lamatti qoonnee argama isheetii irratti jechuudha. Akkaataan addunyaan tun itti argamte haala lamaan qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa waan hin jirrerraa gara jiranitti kan dhufan. Maal jensin jedhe maatii Waaqayyoo? Waan hin jirrerraa gara jiranitti. Maal jechuudha? Amma isin fakkeenyaa fi balbala tokko yookiin foddaa hojjechuu yoo barbaaddanii mukarraa hojjettu. Mukni suni dura ture. Mukni dura jira. Isa biraa immoo eeleen beektu. Eeleen kan hojjetamu biyyoo ta'uu danda'a. Isa duratti garuu waan hin jirrerraa gara jiranitti kan dhufantu jira. Waan hin jirrerraa. Wanti hin turrerraa. Isaan kunin immoo meeqa baay'inni isaanii? Torbaadha. Baay'inni isaanii torba. Wantoonni waan hin jirrerraa gara jiranitti dhufan yoo lakkoofne isaanis ifa fudhachuu dandeessu. Ifa, lafa, abidda, bishaan, qilleensa, ergamoota, dukkana. Meeqa ta'u baay'inni isaanii? Torba ta'u jechuudha. Isaan kun waan hin jirrerraa gara jiranitti isaaf fide Waaqayyoon. Akkamitti yoo jenne aangoo isaatiin hin danda'a waan ta'e Waaqayyoon. Waaqayyoodhaaf wanti hin danda'amne hin jiru waan ta'eef Elshaaddaay jennaa miti. Elshaaddaay jechuun maal jechuudha? Elshaaddaay jechuun Waaqayyoodhaaf wanti hin danda'amne hin jiru. Eeyyan hin jiru. Keessa ragaa baana jechuudha. Inni lammaffaan immoo waan uumamanirraa kan uumaman. Waan dursa uumamanirraa kan uumaman jechuudha. Kuniin immoo meeqa? 15 jechuudha. Kuniin 15. Meeqa ta'u walitti? 15 eda'uu 7 walitti meeqa ta'u? 22 ta'u jechuudha. Kanaaf addunyaan tun gosa gosaan akkuma yeroo darbe wajjin ilaalle uumamtoota addunyaa kanarra jiranii lakkoofnee xumuruu hin dandeenye. Gosa gosaan garuu manni amantaa keenyaa bakka 22tti qooddi jechuudha. Isaan keessaa 7 waan hin jirrerraa gara jiranitti dhufanii 15 immoo waan jiranirraa gara jiranitti dhufanii jechuudha. Kuni kan manni amantaa keenyaa
isaan kana barsiifte jechuudha. Isaan kunniin immoo maalirraa maddi isaanii yoo jenne abiddarraa kan uumame, qilleensarraa, ibiddi dursa uumame, qilleensillee dura uumame, bishaanillee dura uumame, laftillee dura uumame, isaanirraa immoo uumamtoota uumamanii jechuudha. Wantoonni amma jenne kunniin jechuudha. Wantoonni amma jenne kunniin. Egaa ka erga kana jenne immoo ammallee immoo maal kaasuu qabna isinitti fakkaate? Karaawwan Waaqayyoon uumamtoota ittiin uume hoo maal jenne duratti amma walsin jalaa dhahuun qabu. Argama sirna uumamaa bakka meeqa qoonneerraa bakka lamatti qoonne. Argama isaati. Argamni isaa jechuudha. Inni jalqabaa waan hin jirrerraa gara jiranitti kan dhufanii fi waan jiranirraa kan uumaman jennee ilaalle. Amma immoo haalawwan yookiin karaawwan Waaqayyoon uumamtoota ittiin uume hoo Waaqayyoon uumamtoota hunda haalawwan karaawwan sadiin uume. Maal isiniin jedhee Waaqayyoon addunyaa kana karaan ittiin uume immoo haala meeqanii? Haala sadiidhaan. Argamni isaanii amaanii haalli yookiin karaa Waaqayyoon uumamtoota kan itti uume immoo meeqa isiniin jedhe maatii Waaqayyoo? Sadiin isiniin jedhe. Sadii. Rafinaa warri raftan. Inni jalqabaa yaaduudhaan. Uumamtoota Waaqayyoo laphee isaatti uumuudhaaf yaaduun sagalee osoo hin dhageessisin, harkaan osoo hin hojjetin, laphee isaa qofatti yaaduudhaan uumamanidha. Kunis meeqa baay'inni isaanii? 7 kunillee. Baay'inni isaanii jechuudha. Ilaa maatii Waaqayyoo. Waaqayyoon karaa sadiin jechuudha. Addunyaa kana uume jechuudha. Yaaduudhaan. Baalloo jedhu yaaduudhaan. Uumamtoota Waaqayyo laphee isaatti yaaduudhaan qofa uume meeqa? 7 jechuudha. Isaanis amaloota foonii arfan. Lafa, bishaan, qilleensa, abidda. Inni biraa immoo dukkana, samiiwwan 7 fi ergamoota. Guyyaa gaafa jalqabaa kan uumaman jechuudha. Guyyaa gaafa jalqabaa kan uumaman. Inni lammaffaan immoo dubbachuudhaan Waaqayyoon uumamtoota 14 uume. Uumamtoota meeqa isiniin jedhee? 14. Yaaduudhaan meeqa isiniin jedhee? 7. Uumamtoota Waaqayyoo jecha isaa dubbachuudhaan yookiin laphee isaarraa jecha ajajuun dubbatee uumedha. Isaan kunneen 14dha. Isaanis ifa, aduu, bantiiwwan, baatii yookiin baatii, sanyiiwwan, urjiilee, kuduraalee, bishaan keessa kan jiraatan. Kana jechuun beellada, bineensotaa fi simbirroota, biqiltoota. Biqiltoota kanallee immoo beelladoota, bineensotaa fi iddoo tokkotti lakkaawaa. Kana immoo seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 24tti argachuu dandeenya jechuudha. Yaaduudhaan Waaqayyoon kan uume jechuudha. Sadaffaan immoo gochaan Waaqayyoon uumamtoota gartuu 21 yaaduun fi dubbachuudha walumaa galatti jechuudha. Yaaduudhaan meeqa isiniin jedhee? 7 uumee jira. Dubbachuu immoo 14 uumee jira. Walitti meeqa ta'u? 21 ta'u. Meeqatu hafe jechuudha? Tokko qofatu hafe. Tokko qofatu eenyu ta'in laatan? Eenyu ta'in? In tilmaamtume? Namni tilmaamu jira? Waaqayyoon nama baay'ee gaariidha. Abbaay galatoom. Waaqayyo dhaaltuu mootummaa isaa si haa taasisu. Akkuma si daddaftee deebiftee waan ta'eef eebbifamii Waaqayyoon kennaa Phexros siif haa laatu. Nama jechuudha laalamu. Nama jechuudha Waaqayyoon gochaan yoo jennu immoo maal jechuudha? Qaqqabee isaayyuu hafuura jireenyaa itti baafatee maal jedha? Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti nama
akka fakkeenya fi bifa keenya taa'uumnu jedhee Sillaaseen dubbate. Daala fakkeenya fi bifa keenya taa'uumnu jechuudhaan dubbate. Isa dubbate kana immoo gochaan agarsiisuudhaan nama biyyoo lafaa irraa suphee uumee jedha. Hojjetee uumee jechuudhaan seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti dubbata. Kanaaf immoo maal jedhee dubbate immoo Daawiti raajni Waaqayyoo Daawit immoo akkan jedha. Harki kee na hojjeteera jedha. Harki kee maal na godheera? Na hojjeteera. Nuti harka eenyuti hojjetamne? Maatii Waaqayyoo. Kanaafidha namni uumamtoota hundarraa jireenya amma nuti maal jenna isin fakkaate maatii Waaqayyoo asuma waan tokko isin hubachiisuun barbaada. Keessattuu warri amantii musliimaa maal jedhanii yaadu isinitti fakkaate namni tokko erga du'een boodatti gannat keessatti gaa'ela raawwatee walqunnamtii saalaa raawwachuu hin danda'a. Nama amantaa isaatitti akkuma cimeedhaan kennaan kennamuu fi dubartiiwwan babbareeddoo ta'an isaaniif kennamaa jedhu. Maal jechuudha? Ilaalcha isaanii ilaala. Waan biyya lafaa kanatti raawwannu foonii waan raawwannu achitti raawwannaa jedhanii yaadu. Nuti immoo akka baroomsa wangeelaatitti namni amaloota lamarraa maal jechuudha? Amala lubbuutii fi amala foonii akka qabu hin amanna. Namni fooniin namni tokko gaafa boqotu foon isaa biyyootti yoo makamtu lubbuun isaa immoo eessa deemti jenna? Gannat yookiin gara Si'oolii yookiin gara gannatii deemti jenna. Gannat keessa immoo yoo jiraattu akkamitti jiraatti? Fooniin osoo hin taane isheen kan jiraattu akka ergamootaatti jiraatti. Raqiiq kan jennu jechuudha. Akka ergamootaatti jiraatti. Akka ergamootaatti illee immoo Waaqayyoon faarfatti. Nyaanni ishee, dhugaatiin ishee hundi isaatiyyuu faarfannaa Waaqayyooti, galata Waaqayyooti jenna nuti. Kanaaf namni tokko boqote gaafa jennu lubbuu fi foon adda baate jechuu danda'a yookiin immoo gara Si'oolii deeme jechuu danda'a. Inni biraa immoo ejjetumaanuu Waaqayyoodhaan adda ba'ee yoo ta'e boqote yookiin du'e jennaan jechuudha nama sadiin. Kanaaf nuti gaafa gannat keessa jiraannu maaltu nu jiraachisa? Hafuura Waaqayyoon itti baafate tanaadha. Hafuurri Waaqayyoon Addaamitti baafate, nutti baafate tun isheen kun bara baraaf jiraatte jechuudha. Hin duutu isheen yookiin gannat keessa jiraatti yookiin immoo eessa keessa jiraatti? Si'oolii keessa jiraatti jechuudha. Waaqayyoon immoo gooftaan keenya hunda keenya iyyuu gannatu nu galchu isa kana jechuudha. Kanaaf haalli Waaqayyoon argaman bakka lamatti qoonneerra. Argaman bakka lamatti akka wal sinjala hin oofnefani argaman bakka lamatti waan hin jirrerraa gara jirutti fideera. Isa dursa uumee jirurraa immoo gara jirutti fideera jechuudha. Uumamtoota 22 jechuudha. Karaawwan yookiin haalli Waaqayyoon addunyaa tan ittiin uume immoo karaa sadiidhaan jenneerra. Inni jalqabaa maaliidhaan jenneerra? Yaaduudhaan, dubbachuudhaan, gochaan haala sadiidhaan addunyaa tana uume. Isaan kaniin keessa garuu adda godhee qaqqabee hafuura jireenya itti baafatee kan uume immoo eenyudha jennee uumama tokko bichaadha innis namaa jenna. Ergamoonni immoo waan hin jirrerraa gara jiranitti dhufanii jenne jechuudha. Ergaan mana haasofneen booda maal jenna amma? Amaloota arfanii fi amala isaanii wajjin haa ilaallu amma immoo. Amaloota arfanii fi amala isaanii. Amaloota arfan jedhamanii isaan waamaman lafa, bishaan, qilleensaa fi abiddaadha. Amaloota arfan kaniin immoo wajjin haa ilaallumme. Amala jechuun hundee waan hundaa, argama, madda, bu'uura jechuudha. Wantoonni baay'een lafa, bishaan, qilleensaa fi abidda irraa kan argamanidha. Isaan kuniin immoo jalqaba kan uumamanidha. Yaadaan Waaqayyoon kan isaan uumedha. Kanaaf uumamtoonni biroo isaan kanneen irraa waan argamaniif amaloota arfan jedhamu. Amaloota arfan eenyu faadha isiniin jedhee? Lafa,
bishaani, qilleensa, abidda isaan kun jechuudha. Isaan kaniin mee haala tokko tokkoon keenya lafa lafa jechuudha biyyee yookiin immoo dhukkee jechuudha. Lafti bishaan irraa osoo gargaran bahin dhoqqee jedhamti ture. Lafti sun jechuudha osoo bishaan irraa addan bahin bishaan yoo keessa jiraate maal jennaani dhoqqee jedhama mitire. Dhoqqee biyyeetti gaafa biyyee tokkotti bishaan gaafa itti nanne maal ta'a? Dhoqqee ta'a. Hin beektu miti dhoqqee ijoollee baadiyyaa waan ta'eef manaan fakarraa hojjetan gizee gannaafaa dhoqqee nama deemsisu jenna. Yeroo bonaa immoo maal jenna? Awwaara yookiin dhukkee isaa jechuudha. Uumamtoota hundaaf dahannoo fi iddoo jireenyaa taatee kennamuun isheen lafa jedhamti jechuudha. Jechuun immoo jechuudha waan hunda dandeesse jechuudha lafti. Bineeldotas haa ta'u wantoonni hundi maalirra qubatu? Lafa kanarra qubatu jechuudha. Osoo lafti hin jiraanne wanti kamiyyuu jiraachuu hin danda'an. Warroota xiqqeerraayyuu barariyaan lafa qubatu miti. Akkuma uummanni keenya maal jedhu? Zoraa oolii maal jedha? Oromoffaan harkaa jira. Allaattii reeffi rafu maal jedhu? Allaattii fakkeenyaaf hin bararti. Erga barartee garuu eessarra qubamti? Lafarruma qubamti jechuudha. Iddoon ishee idduma lafaatirra jechuudha. Amma feetillee yoo naannaallee oolte iddoo lafaatirraa jechuudha. Kanaaf iddoo uumamtoonni baay'een keessa jiraatanidha jechuudha. Kanaafuu lafti amaloota sadi qabdii jedhaniiti abboonni nuuf kaa'u. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu lafti kun maal qabdi? Waan sadi qabdi. Amaloota sadi qabdi. Inni jalqabaa maal qabdi? Gogiinsa qabdi. Lafti jechuudha. Yoo roobni hin jiraanne maal taati? Hin gogdi. Inni biraa immoo dukka'iinsa qabdi. Hin dukkanoofti miti lafti? Hin dukkanoofti. Inni biraa immoo hin qorriti. Qorriinsa qabdi jechuudha. Kuni amala maaliti? Lafaati jechuudha. Of dandeessee amala kana qabdi lafti. Inni biraa bishaan amaloota sadi qaba. Isaaniif bishaan mataan isaa jechuudha. Ji'iinsa qaba, qorriinsa ni qaba, ifiinsa illee immoo hin qaba jechuudha. Ifa of keessa dabarsaa jechuudha bishaan. Inni sadaffaan immoo qilleensa. Qilleensi illee amaloota sadi qaba. Jiidhinsa of keessaa hin qaba, ho'insa of keessaa hin qaba, dukkanillee immoo of keessaa hin qaba jechuudha qilleensi. Abiddi immoo amaloota sadi qaba. Isaanis ibiddi maal godhaa? Waan tokko hin gogsaa, ifiinsaa ho'allee hin qaba jechuudha. Amaloota kanaan qaba jechuudha. Amaloonni kuni wantoota biroorraa adda isaan baasu kan mataa isaanii qabu jechuudha. Arfan kuniin wantoota kaniin wantoota adda isaan baasan of danda'anii qabu jechuudha. Wantoonni kuniin arfan kuniin jechuudha. Wantoonni arfan kuniin isaanis eenyu isiniin jedhee? Lafa, bishaan, qilleensaa fi abiddaa jechuudha. Maatii Waaqayyoo. Maatii Waaqayyoo jirtu? Akka rabni ganama kana irriibni kun hamoodha. Eenyu barsiisaa Gadaa, Maazaa, Maqdas, Obsii, Sinan, Maariyaamii, abid jira jedhame irriibni akka isin fudhanne. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo si wajjin haa jiraatu. Akka rabneefanii. Egaa ka amaloota kaniin immoo erga laallee amma immoo amaloota Waaqayyoo fi amaloota arfan kaniin immoo wal bira qabnee haalaan. Amma amaloota kaniin laalleerraa miti lafa jenneerraa, bishaan jenneerraa, qilleensa jennee jirraa, abidda jennee jirra. Amaloota kaniin immoo amala Waaqayyootiin immoo wal bira qabnee haa ilaallu.
amaloota waaqayyootiin wal bira qabnee haa ilaallu. Inni biraas lafa. Yes, lafti maal ibsa? Arjummaa waaqayyoota ibsiti. Ilaala. Wanti lafti hin baanne jira. Wanti lafti hin baanne nama gaarii haa ta'u, nama badaa haa ta'u, ulfaatina guddaa qabaatu, waan kaanaa ta'u, qulqullaawaa haa ta'u, yookiin xuraawaa haa ta'u, raqa haa ta'u, foon haa ta'u, wanti lafti kun hin baanne jiru walumaa galatti jechuudha. Kun maal ibsaa? Arjummaa waaqayyoo ibsite jechuudha. Lafti jireenya namaa bu'uura kan ta'an nyaata, manaa fi uffata argamsiifte. Akkasumas waaqayyoos arjaa hin liqinfamnee fi waaqayyoon jechuudha. Hundumaaf kan ga'u qabeenya hin dhumne waaqayyoon kan qabudha jechuudha. Qabeenya hin dhumne jechuudha. Wanti isaa hundi isaatiyyuu kan guutame. Akkuma addunyaa kanarratti wanti baay'een jiru waaqayyoonis akkasuma jechuudha. Akkasuma jechuudha. Qabeenya hin dhumne kan qabu, nyaata foonii, nyaata lubbuu, uumamtoota isaa hundaaf waaqa kennuudha jechuudha waaqni keenya. Kanaaf lafti amalummaa waaqayyoo nu barsiifte jechuudha. Akkasuma lafti obsituudha. Waan hunda dandeessi. Waan hunda dandeessi maatii waaqayyoo. Yoo ishee qotanillee, waan barbaada yoo irratti facaasanillee, wantoota hundaayyuu hin dandeessi lafti. Arjummaa waaqayyoo immoo ilaalaa kaa maatii waaqayyoo. Nuti ijoolleen isaa cubbullee yoo raawwanne waaqayyoon amma nam tokko gaafa haatu hin argame waaqayyoon harka isaarraa muruun ture hin ture hin danda'a waaqayyoon. Hin soomna fakkeenyaaf amma nuti yeroo soomnu waaqayyoon arraba keenya nurraa muruu hin danda'u. Hin sagaagalla. Yeroo sagaagallu isa waaqayyoon nu miidhuu hin danda'u. Wantoota baay'ee godhna. Garuu arjummaa isaa bal'aa waan ta'eef, arjummaan isaa baay'ee waan ta'eef waaqayyoon irra nu darbaa jechuudha. Kanaafidha maal jedha Faaruu Daawit boqonnaa 7 lakkoofsa 11 irratti akkana jedha. Humna qabeessas obsaadha si jedha. Maal jechuudha? Balleessuus hin danda'a waaqayyoon, garuu immoo obsaadha. Arjummaa isaati jechuudha. Kanaaf maaliif fakkeeffamte jechuudha lafti? Arjummaa waaqayyootiin ibsuu hin dandeenya jechuudha lafata. Amala waaqayyootiin, amala waaqayyoo nu barsiifte jechuudha lafti. Har'a nuti hanga nuti gaabbii gallutti, hanga nuti karaa obsee nu eega jechuudha. Ijoolleen koo akka dhufaniif. Laala mucaa bade sanii yaadattu miti hundi keessanuyyuu. Abbaa koo waan na barbaachisu hundaa naaf kenni jedhee erga fudhatee baheen boodatti jedha. Ijji abbaasaa ala laalaa jedha. Mucaan koo bade suni eessa ta'e inni laata? Maal ta'e inni laata? Akkasii jechuudha. Kanaaf abbaan keenya waaqayyoon uumaan keenya arjummaadhaan kan guutame jechuudha. Kanaafuu laftillee arjummaa waaqayyoo nu barsiifti jechuudha. Inni biraa bishaan. Bishaan immoo gara laafummaa fi arjummaa waaqayyoo ibsaa jedha. Gara laafummaa fi arjummaa waaqayyoo. Bishaan kan xuraa'e maal godha? Hin qulqulleessa maatii waaqayyo. Bishaan kan xuraa'e maal godha? Hin qulqulleessa. Kan dhoobate dhoobuu baasa. Waaqayyoonis namoota cubbuurraa ni qulqulleessa. Gaabbiidhaa yoo deddeebi'an. Iyyoob boqonnaa 6 Wangeela Yohaannis dhiifama boqonnaa 6 lakkoofsa 37 irratti kana nuuf kaa'ee jira. Waaqayyoonis namoota cubbuun xuraa'an gaabbiidhaa yoo deddeebi'an maal godha? Hin qulqulleessa. Akkuma bishaanii jechuudha. Akkuma bishaanii jechuudha. Kunis amala waaqayyoo nutti argisiisa. Qilleensi immoo murteessummaa waaqayyoo argisiisa jedha. Waaqayyoon abbaa murtee ta'uusaa. Qilleensi firii cidii irraa akkuma gargara baasu. Hin beektu miti ijoolleen baadiyyaa amma maashinii midhaan waan galeef hedduu baay'ee rakkisaadha malee abboonni keenya dura maal godhu? Midhaan hin haamu. Midhaan haamamu kun immoo inkirdaadni keessa jiraachuu danda'a. Midhaan qulqulluu keessa jiraachuu danda'a. Kana hunda isaatiyyuu yoo qilleensi hin jiraanne adda baasuu danda'a? Hin danda'u. Hedduu baay'ee rakkatu. Iddoo qilleensi jirutti. Kanaan booda qilleensi maal godha? Inkirdaada sanii fi
Minaan qulqulluu san adda baasa. Waaqayyollee akkas godhaa jechuudha. Waaqayyos akkas godhaa jechuudha. Waaqayyoon murtoo isaa qajeeladhaan cubbamaa qajeelaa cubbamaarraa gargar baasa jechuudha. Adda baasee tokko isaaniif akka hojii isaaniitti gatii isaanii isaaniif ni kenna jechuudha. Cubbamtoonni cubbuu hojjetaniin yeroo dallansuutti qajeeltota isaanii waliin hin balleessu Waaqayyoon. Murtee qajeelaa qaba jechuudha. Isa kanaaf immoo akka gaariitti fakkeenya kan nuu ta'u maatii Waaqayyoo akka gaariitti waa lamaadha. Isaanis eenyufaadha? Inni jalqabaa Noohii fi Looxidha. Noohii fudhaame Noohii abbaa keenya jechuudha. Noohii ilaalaa. Uummanni bara sanii Waaqayyoon dagatee Waaqayyoon irraa fagaatee yeroo cubbuu hojjetutti nama qulqullaawaa ta'ee kan argame eenyu bichaadha? Noohii bichaadha. Noohii bichaadha. Waaqayyoon Noohii bichaa fi maatii isaa hambisee kaawwan bishaan hin balleesseera. Noohii wajjin hin balleessine. Ilaalaa. Waaqayyoon abbaa murteetii wanti jennuuf kan. Inni biraa immoo Loox fudhachuu dandeenya. Loox ergamoonni Waaqayyo itti dhaqanii Loox magaalaa kana gallakkisii bahi jedhaniin Looxis fuugi. Magaalaa sanarraa fiigee bahe. Saadomii fi Gomoraan ibiddaan ni barbadeesse jechuudha Waaqayyo. Akkuma qilleensaa jechuudha laala. Qilleensi akkuma inkirdaadhaa fi qamadii adda baasu Waaqayyos murteedhaaf gaafa dhufu akkas godha jechuudha. Kanaafidhaa miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tokkoo keessaniif akkuma hojii keessanitti isaaniif kennuudhaaf nan dhufa jedhee wanti dubbateef jechuudha. Kanaaf qilleensi kana nu hubachiisa jechuudha maatii Waaqayyoo. Inni biraa immoo abidda hunda danda'u Waaqayyoo kan ibsudha. Abiddi immoo maal ibsaa? Hunda danda'u. Abiddi boba'e jennaan galaanni, hallayyaan, tulluun yoo daangesseen alatti ji'insa, gogiinsa maal godha? Hin guba jechuudha. Ibiddi. Waaqayyoonis arjummaa fi gara laafummaan isaa yoo isa dhoorge malee hundumaa kan balleessu Waaqayyoon. Garuu akkuma abidda, galaanni, hallayyaan, tulluun isa daangessu sanii Waaqayyo immoo maaltu isa daangessaa? Arjummaa fi gara laafummaa isaati jechuudha. Addunyaa tana akka hin balleessineef jechuudha. Addunyaa tana silaa Waaqayyoon hin balleessaa ture. Garuu arjummaa fi gara laafummaa isaati jechuudha. Yaa maatii Waaqayyoo, mihaarraa nama keenya eenyu keenyatu Waaqayyo fuulduratti qulqullaawaadha. Inni garuu abbaa nageenyaati. Inni garuu abbaa jaalalaati. Inni garuu abbaa dhiifamaati. Harki har'a haatee boru aarsaa dhiyeessuu danda'a. Arrabni har'a sobu hammeenya dubbatu boru faarfachuu danda'a jedhee Waaqayyoon bira darba jechuudha. Yeroo nuu kenna jechuudha. Akka gaabbiidhaan jijjiraannuuf, akka deddeebinuudhaaf akkas jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaaf Luqaas maal jedhee dubbata? Wanti Waaqayyo of hin danda'amne tokkollee hin jiru jedha. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 37 irratti jechuudha. Wanti Waaqayyoodhaaf hin danda'amne tokkollee hin jiru. Garuu arjummaa fi gara laafummaan isaa. Ilaala yaa maatii Waaqayyo. Addunyaa kanarratti har'a Waaqayyoon hin jiru warroonni jedhan jiru. Waaqayyoon hin jiru. Biyya Ameerikaa keessatti seexanaaf jechuudha galma ijaaranii qullaa isaanii mana itti seexana galateeffatanii jiru. Yeroo darbe ji'oota muraasan dura mana sanarratti bakakkaan akka bu'ee odeeffannoo itti dhaga'een ture. Qullaa isaanii jechuudha. Qullaa isaanii akkuma uumamanitti Waaqayyoon akkanatti nu uume jechuudhaan amma san ga'ee jira lala addunyaan. Isuma kanallee ilaalee immoo Waaqayyoon ni callisa jechuudha. Akka isa callisiisu maaltu taasise? Arjummaa fi gara laafummaa Waaqayyooti jechuudha. Egaa kaa maatii Waaqayyoo isinitti dheeressuu asirratti dhaabneeti yeroo darbe immoo
kan itti fufnu uumamtoota guyyaa guyyaadhaan uumamanii wajjin ilaalla jechuudha. Isin yaadachiisuudhaaf guyyaa har'aa inni jalqabaa maal jennee wajjin ilaalli kaayoo Waaqayyoon addunyaa kana uumeefidhaafi maalidhaafi kaayoo maalitiif uume? Waaqayyo waan hir'ina waan qabuuf hir'ina isaasan akka guutaniifi meeti. Waaqayyoon guutuudha. Waaqayyotti wanti irratu hin jiru jennee wajjin ilaallee jirra jechuudha. Akka mata dureetti kan fudhanne akkas jenneerra. Kanaaf Waaqayyoon immoo wantoota meeqaaf addunyaa kana kaayoo maalitiif uume yoo jennu bakka afuritti qoonnee ilaallee jirra. Maqaa isaa galateeffatanii mootummaa isaa akka dhaalaniidhaaf. Inni biraammoo jiraachuu isaa akka ibsaniif. Inni sadaffaan immoo ilma namaaf nyaata lubbuu, nyaata jireenyaa akka ta'aniif. Arfaffaan immoo barnootaaf akka ta'aniidhaaf jennee ilaallee jirra. Isa biraammoo mata dureen biraa argama sirna uumamaa jedhu immoo iddoo lamatti qoonnee ilaalla. Argamni jechuudha walumaa galatti waan hin jirrerraa gara jiranitti kan dhufan uumamtoota meeqa jennee 7 jenna. Isaanis ifa, lafa, abidda, bishaan, qilleensa, ergamootaa fi dukkana waan hin jirrerraa gara jiranitti dhufu. Inni biraammoo waan uumamanirraa kan uumamani uumamtoota meeqa jennee 15 jennee jirra. Walitti yoo edaan meeqa ta'a? 22 ta'a. Haalawwan Waaqayyoon immoo addunyaa kana ittiin uume immoo 3 jennee jirra. Yaaduudhaan, dubbachuudhaan, inni biraammoo gochaan jennee ilaallee jirra jechuudha. Isa dhumaati irratti immoo amaloota arfanii fi amala isaanii. Amaloonni arfan kuniin lafa, bishaan, qilleensa, abidda jennee jirra. Isa dhumaati irratti maal laallee? Amaloota Waaqayyoo fi amaloota arfan kaniin. Isas maal jennee? Lafti maal mul'isen? Arjummaa Waaqayyoo ibsiti jennee. Bishaan immoo gara laafummaa fi arjummaa Waaqayyoo ibsa jennee. Qilleensi immoo murteessummaa Waaqayyoo argisiisa jennee. Abiddi immoo hunda danda'u Waaqayyoo kan ibsuudha jenneerra jechuudha. Egaa ka maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa kana koorsii sirna uumamaa yookiin seera uumamaa jedhu asirratti dhaabna. Waaqayyoon yoo jedhamoo guyyaa itti aanu immoo uumamtoota guyyaa guyyaadhaan uumaman wajjin ilaallaa jechuudha maatii Waaqayyoo. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa akka barannuuf, akka waa'ee isaa beeknuuf, waa'ee uumamtoota isaa immoo beeknee akka hubannuudhaaf Waaqayyoon kan nu taasise isaaf galanni haa ta'u. Anis asitti dubbadhee isinillee immoo achi teessanii waa'ee Waaqayyoo barattanii hundi keenya iyyuu galmi kiristaanaa mootummaa isaa dhaaluudha. Nuti galma biraan qabnu. Kaayoon keenya tokkodha. Mootummaa isaa dhaaluudha.